Aye, waljeenu. Ulfaadha. Hedduu galatooma. Bakkuma jirru gurra olii kennina. Daqiiqaa gabaabduu. Nuti warra artistii kuni waan baay'ee walalee yaadaloo itti goonee namatti himna. Addaan tana ammoo hiree argameen waan gabaabduu waliin jenna. Gadaan tun gadaa bilisummaa gadaan jifannooti gadaa tokkummaa wal waamne awaanne wal jala amma yeroon getse yeroon walii galee gallu alaa gara mana baagada jenna. Maqaan keenna tokko katini nu waamani uleenis takuma tatini nu dhaanani nu galteerti dubbiin argine hubanne wal malee Oromoon akka firan qabne beelofne dheebonne alagaan nuun kutu taa'ee nuti kolfa inni kenna nyaatu. Dhagay hoo jeedi lafa kai ati qeerroon biyya diina jalaa baasuufi qabsoon Oromiyaa jennaan. Agana yoo jenne ulfaadhaa dhugatti ummata adaabaa qeerroo adaabaa duulaa jinjiboo hinduun Haji Abdullahi Ganamoo hinduun haadhallee hin jiru. Akka jirummoo isintu nu argisiise jechuudha. Isintu nu mul'ise jechuudha. Haji Umar Qeebaloo dhugatti hinduun ni jiran gootowwan hedduu jira jechuudha. Leenjisoo Diigaa General Waago guutuu dale. General Waago guutuu Aliyyi Cirrii Hussein Bunee dale. Hussein Bunee Nadii Gammadaa guutamaa Hawaas dale. Guutamaa Hawaas Baqqalaa Dawaanoo dale. Gootonni kaleessaa guyyaa tokko osoo addaan hin citin haadha ammoo Baqqalaan faa eenyuun dhalan nu dhalanii jechuudha. Meeroo tokko harka ofii kenna. Gootummaan gaafa jiran nama kabachiiftee gaafa du'anillee akkanan nama bareechifte akka Aliyyi Cirrii kanatti. Kanaaf tokkummaa Oromoo keessatti gootonni Oromoo kaleessaa bahaadhiyaa waliin dubbataa turan. Haji Adam Saaddoo General Taaddasaa Birruu qunnamaa ture. Jaarraa Abbaa Gadaa General Waago dhufaa ture fiigee lolaaf. Guyyaa tokkummaa Oromoo keessatti gootonni kaleessaa laafanii hin beekan. Nu'uun adhaallee deemnee bakka san geennee jirraa jechuudha diin injifannee. Anadhaan tana gammachuu guddaan na jira. Gammachuu daangaa hin qabne waa baay'ee dubbachuu hin danda'u. Nama jajjaban na waliin jira. Kakaleessa godina kana keessatti gaafa nama 3 hin fiinnu, gaafa nama 2-4 hin fiinnu mana itti dhokannu hin qabne. Hadhaan tana ammaan tana ummanni keenya bosona ta'e, ummanni keenya marti qabsaawaa ta'e, dhaloonni keenya hundi qabsoo gabba'ee gootni nu walii wallaalame. Alhamdulillah jenna. Angabaabsee yaada gabaabduun isinii xumura na keessa bakka kana namoonni lamaan jiran. Kawaan kana duritti faajaa turan. Ahmad Ebo, Firaamboo Muhammad. Soddaa keessanii jecha soddaa duulaa jinjimoo nu keessa jira. Abbaa qabsoo, abbaa qeerroo har'aa dhale haasaa gabaabduu booda isinii godha. Anammoo amma waan gara dhumaa irra jirra. Qabsoon teena deemtee galma isii gayuufi daqiiqaa meeqa nu hafa? Daqiiqaa takkattiin tun immoo yoo nu jabaanne
yoo nu qaroomne yoo nu bilchaanne yoo nu wal dhageenne hin deemne waggaatu 100 nu taati jechuudha. Daqiiqaan takkattiin yoo nu wal dhaga'uu dhabne jechuudha. Nu ammoo daqiiqaa takka tana xumurree waan barbaannu godhuudhaaf waa 3 waa 4 goona. Tokko sabaaf sablammii biyya teenya keessa jiru diinni keenya sirna malee sabaaf sablammii miti. Sabaaf sablammii biyya keenya keessa jiru ammannee waliin jiraan. Tiffannee waliin jiraan. Kana lama hoggana keenya waraanni hoggana hin qabne diinaan dhumata. Hoggana bakka jirru uumanni hoggana keenya jala deemuu qabna. Abbaa gadaa keenya dhageeffatuu qabna. Sheeka keenya dhageeffatuu qabna. Qeesii keenya dhageeffatuu qabna.